Sadaasa jaha bara 2021 hawaasni Oromoo biyya Jarman jiraatu dhimma murteessaa tokkoof magaalaa Nuurambargitti walitti dhufanii jiru. Dhimmi isaan walitti qoqqobe kunis waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO biyya keessatti diinaan kokkee wal qabatee kufee kuffisaa jiru tumsuudhaafi tumsa dinagdee fi tumsa hamileessaa jajjabeessuun bira dhaabbachuu. Hawaasni Oromoo sababa adda addaatiin biyya baasaarraa baqatee biyya ambaa jiraatu qabsoo bilisummaa Oromoo bifa adda addaatiin deeggaraa utubaa akkasumas tumsaa jiraachuun isaa beekamaadha. Tumsi Sadaasa jaha bara 2021 biyya Jarman magaalaa Nuurambargitti taasifame kunis deeggarsa qabsoo bilisummaa Oromoo utubuuf godhamaa turee fi godhamaa jiru keessaa isa tokkodha. Hirmaattonni sagantaa tumsaa kanarratti argamanis magaalota gurguddoo biyya Jarman akkasumas kutaalee biyyattii garaagaraa irraa kan walitti bobba'an yommuu ta'u, namoonni biyyoota ollaarraa toora Zoomii fi Skypeetiin hirmaatanis hedduudha. Sagantaa tumsa waraana bilisummaa Oromoo kanarratti gaggeessitoota waldaalee hawaasa Oromoo biyya Jarman dabalatee artistoonni, hayyoonni, maanguddoonni akkasumas qeerroo fi qarreen biyya Jarman hirmaatanii jiru. Dhaamsi haamlee waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessuun ergaan tokkummaa uummata Oromoo leellisuun akkasumas bu'aacii waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n keessa darbee fi itti jiru hirmaattota kanaaf bakka bu'oota waldaalee hawaasaatiin dhaamsi darbeera. Artistoonni Oromoo biyya Jarman jiraatanis sirboota qabsootiin hirmaattota tumsaa kanaa bohaarsaa oolaniiru. Korporeeshiniin miidiyaa Global Oromiyaas sagantaa tumsa WBO kanarratti qaamaan argamee hirmaateera.
haala sagantichaa bifa ittaanuun qindeessee kurfeessee isinii dhiyeessee jira. Itti dhiyaadha. Kun korporeeshinii miidiyaa Global Oromiyaati. Hojii MC'n uummata biraa uummata. Hawaasa Munshimmiitti beektu waa illan hiriyoonni waliin qabsoo Oromoo gaggeessinu akka Munshimiitti jalqaba yuuroo 5,000 kenninaa. Yuuroo 5,000 kennan! زلها فالمتى بابو يا فهجي المتى بابو ساخرا ولا بمادوكا والنساء بنسماكا أنا تورمو داسي بوكا بنسماتي يتنادكا أنا تورمو داسي بوكا بنسماتي هياكا أيوبو Vimita, Yara toko ture, Tambo gochite, Buga makide, Iga gota tati, I'm so simbikine, Iga gota tati, Elise sitore, Dame sakabso, Mahora mota, Arake kofatu, Wahnu binata, Sahara wala bumaduka, Kun isabi bisumaka, Kana chawra moda sigoha, Bisumati yatina daka, Sahara wala bumaduka, Kun isabi bisumaka, Kana chawra moda sigoha, Bisumati. Hey, go homo! Chubiga! زداف المكان بابو يا فهجي متى بابو ساخرا ولا بمادوكا والنساء بنسماكا نتورو سيكوفا بنسماتي يتنرقا ساخرا ولا بمادوكا والنساء بنسماكا نتورو سيكوفا بنسماتي يتنرقا Oromoof Oromiyaa, Oromoon jaaramtee, haala Oromoota, buqqachaa turte, qabsoo maalummaa kee, maala kan daddarte, qabsoo maalummaa kee, ifaan mirkansite, dameessa qabsoo, maal Oromoota, karaan kee qofaatu, galmaan nu dhiyaata. Saakhara wala bumaduka, kun isaa bilisummaadha. Jecha Oromoodhaa si qofa, bilisummaatti yaadannadha. Saakhara wala bumaduka, kun isaa bilisummaadha. Jecha Oromoodhaa si qofa, bilisummaatti yaadannadha. Hey!
Gabromu mannatu afidanne Sanii fincillee daggaala seenne Taadatuuna tubuutu sanne Biyyaa teenyaatti diinaan gabroomne Haqaa fi lollaa utubuu biyyaanu Biyyaa teenyaatti diinaan gabroomne Fakkaataa keenyaaf Adamuu gabroomne La 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 Chubigaara Seenaa dhaabbataa Yaaroo dheeraa Waa yaabbatee Ilmee seenarraa Ifee walga'ee addunyaa maaraa Kachulola Oromoo narraa Ifee walga'ee addunyaa maaraa Kachulola Oromoo narraa Shumigaaba! Hey Shumina! Gabromu mannatu afidanne Asanii fincillee daggaala seenne Dhugaadhaaf duunaa lubbuun qusanne Biyyaa teenyaatti diinaan gabroomne Nagaa fi lollaa Tubbuu biyyaanu Biyyaa teenyaatti diinaan gabroomne Biyyaa teenyaatti diinaan gabroomne Shumigaa! Beekna rabbatan Yaaroo dheeraa Haqaa yaabbatee Gallee seenarraa Ifee walga'ee addunyaa maaraa Kachulola Oromoo narraa Ifee walga'ee addunyaa maaraa Kachulola Oromoo Jarmanii number one Shumiga! Barbaada haddaa lagaa fi gaara Daggaala seennee muranne gaara Daadatuunaa lubbuun qusanne Yaate galchii diinaan gabroomne Nagaa fi lollaa ajabuu biyyaanu Yaate galchii diinaan gabroomne Fakkaataa galchii diinaan gabroomne Bilisummaan Oromoo roga hundaan haa ga'u Waboo daraarii lalisi Finfinneedhaan bayi diina irra garagali Oromiyaa bilisoomsi walaba baasu Waboon haa lalisu haa daraaru Akka hawaasa baayarnitti waldaa jechuun hin danda'amaa yookiin hawaasa waraana bilisummaa uummata Oromoo waggoottan darbaniif tumsa garagaraa godhaa turanii jiru. Akka hawaasaatti ijaaramuudhaan tumsa olaanaa warroota godhaa turan keessa Munshin keessa nu warri asirra baane qofa osoo hin durataa taane humna qeerroo fi hawaasa baayarnii obbo Muhammad Sheekaa haasawa baniinsaa yookiin haasawa anaa dhufuu akka nuuf godhan gara waltajjiitti kabajaadhaan naasimadha. Kabajamtoota hawaasa Oromoo biyya Jarmanii kabajamtoota qeerroo fi qarree kabajamtoota keessummoota kabajaa kabajamtoota keessummoota biyya adda addaa irraallee akka ani quba qabutti as jirtan hundi keessanuyyuu anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Guyyaan hadhaa kun guyyaa xiiqiiti. Guyyaan kun guyyaa waan hedduu ittiin yaadannu jechuudha. Of duuba deebinee guyyaa 2018 ittiin yaadannu jechuudha. 2018
qeerroo fi qarroon hayyoonni oromoonni haala adda addaatiin qabsoo waggoota hedduuf eega godhanii booda milkoofneerraa qabsoon keenna galma gaheera jedhanii maxxantoota nu keessaa baahan amanuudhaani qabsoon keenna gara biyyaatti galee nutilleen abdiidhaan kana booda boo'ichi nurraa hafuu mala jennee hundi keennaa fuula keenna gara misoomaatti akka deeffannu jennee yaadaan garasitti deemaa turree jechuudha. Haa ta'u malee maxxantoonni nu keessaa bahanii gooftaa isaanii kaabaa ka tokkoffaa irraa yeroo jalaa oromoonni baasee qeerroon meeqa wareegamatti kafalee baasee amma gabrummaa jalaa baatanii jirtanii koottaa amma nu ceesisaa amma isintu abbaa biyyaati jedhamee wayitatti kennametti gooftaa lammataa nafxanyoota kaabaatti galanii nu gananii jechuudha. Egaa ganumsa isaanii kana wajjiinuu ganumsa qabsoo nu ganan qofa osoo hin taane baattoo sirnya argitanii asiin dura waggaa 150 nurratti fe'amaa ture san ta'anii ekeraa Minilikii fi Hayila Sillaasee baasanii isaan dhaadachaa Oromoo ammoo ammas waggaa 1,000 gara duubaatti deebifna jedhanii saganteeffatanii dhufanii jechuudha. Egaa yeroo kana keessatti warra kaleessa isaan boolla keessaa baasee ergamtuu warra turan ergaa jalaa baasee nama isaan godhe hayyoota keenna beektota keenna dargaggoota keenna kaan mana hidhaatti kaan ammoo rasaasaan waadanii egaa jedhan jechuudha. Egaa kana yeroo kana akka isaan yaadanitti qabsoon Oromoo hin dhaabataa. Qabsoon Oromoo dhaabuuf ammoo hayyoota jabana tan balleessu dargaggoota qabsoo Oromootti cimoo ta'an balleessuudha. Eega kana goone ammoo qabsoon Oromoo ni dhaabata jedhanii yaadan ture. Yeroo kana keessatti haati Oromoo yeroo kamillee garaan isii ammallee goota argachuu hin dhiifne waan ta'eef obboleewwan keenna qeerroowwan kalee harka duwwaa waraana hidhatee afoo dhaabatanii fi waraanni bilisummaa Oromoo jajjabeewwan qabsoon Oromoon dhaabanne ammas qabsoon Oromoo akkuma kaleessa dhiigaan galma geetti jedhanii afaan qawweetu isinii ta'a jedhanii afaan qawweetiin diina kuffisanii kufaa jiranii jechuudha. Guyyaa kana yeroo ammaan tana yeroo guyyaa kana waraana bilisummaa Oromoo tumsuuf as dhufnu kanatti yaa wantoota kalee dabran san yaadata galma gahiimsa qabsoo hadhaatii fi adeemsa saffisa qabsoo hadhaa dukkana gooftolii maxxantoota teenna warra nu keessaa bayaniitii fi baattota sirnya duriisan dukkana itti deemuu fi ifa ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo argataa jirtu laalaa xiiqii kanaani waraana bilisummaa Oromoo timsuuf bakka kana dhufnee jechuudha. Galma gahiinsa qabsoo bilisummaa Oromootiif ammoo tumsi qabsoo bilisummaa Oromoo tumsi waraana bilisummaa Oromoo akkaan barbaachisaadha. Kanaaf waan qabnuun waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun yeroon kun akkaan fardiidha. Kanaaf hundi keenya waan qabnuun cina dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Egaa dhumarratti warra guyyaa kana milkeessuuf guyyaa kana tolchan xiqqoo galatoomfadhee irraa bu'uu barbaada. Hawaasota Oromoo biyya Jarmanii warra guyyaa kanaaf bareechiftanii akkanatti bakka kana argamtan miseensota qeerroo fi hawaasa Oromoo biyya Jarmanii miseensota humna qeerroo fi hawaasa Oromoo biyya Jarmanii
koree humna qeerroo fi hawaasa Oromoo akkasuma koree qindeessituu tumsa waraana bilisummaa Oromoo warra guyyaa kana barreessitan galatoomaa ulfaadhaa kabajni keessanii fi ulfinni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha galatoomaa. Egaa walaloo gabaabaa tumsa woboo jedhu irratti gabrummaan maal akka fakkaattu gabrummaa Oromoon keessa jiru bifa akkamiin akka ibsu yaalan isin dhageesse jechuudha. Akkana caqastan. Gabrummaan yaafiraa hayyuu jaamseetu dhaloota doomsaa korma san goomsee raadama seensa. Har'a hoongessee geree hubaa dhibee kamuu caalaa gabrummaan hamaadha hospitaalli itti yaalaman qabsoodha. Kiniiniin tokkummaa kilaashiin marfeedha wal'aanee fayyisuuf dooktorri wooboodha. Eeyyen wooboodha. Gabrummaan yaafiraa hayyuu jaamseetu dhaloota doomsaa korma san goomsee raadama seensa. Har'a hoongessee geree huba dhibee kamuu caalaa gabrummaan hamaadha hospitaalli itti yaalaman qabsoodha. Kiniiniin tokkummaa kilaashiin marfeedha wal'aanee fayyisuuf dooktorri wooboodha. Dhugaa abbaa dhugaa dabsee saba guddaa yaabee cabsee maatii diigee faffacaasee nuttadheessee jiruu nus kan biyyaa baase gaaffiin qabu beekamaadha quufa miti gabrummaadha. Hammeenyi alagaa walirra tuulamee firris garaaf jedhee firatti diinomee alagaa firoome. Nagaan baanee galuun nuuf dadhabamee qe'ee abbaa keenyaatti jireenyi nuuf game. Waan gabrummaan nun goone maaltu jira waan taane hoo waliin taane waan isin hin beenne maalan isinitti mafiraa. Waashaatti namminee karaan bahaa dibdee dukkanni dheerattee biiftuun ba'uu diddee eelaan nuun taphattee gaarii nurraa hiiktee rakkinniif gadadoon mataarraa nu xiitte. Waan gabrummaan nun goone maaltu jira waan taane hoo waliin taane waan isin hin beenne maalan isinitti mafiraa. Bara saayinsiif tekinooloojiin bal'atee guddate kan ilmaan Oromoo ganamas galgalas boo'ichuma taate. Hojjechuuf harkaa miilla dubbachuuf arraba nu hiite nu miite akka malee gabrummaan nu miite. Gatiin namummaa keenyaa kan bineensaan gattaatee dhiigni saba keenyaa guyyaa saafaa daandii gubbaatti dhangalaatee nu miite akka malee gabrummaan nu miite. Ifatee ka'ee Oromoon gaafa hudhee diina qabu araara jedhanii maanguddoo yaasanii gadaan nu sossobu. Tole jedhee kabaja abbaa gadaaf yeroo inni ol deebi'u oolee ituu hin bulin hayyuu jabaa isaa adamsuutti ka'u. Hidhaatti isa guuru rasaasaan kaa'u. Keenya yoo dubbatan kam dubbatanii kam dhiisu aafu dubbadhee boo'ee isin hin boossisu. Maal nuuf buuse inni boonyee wal boossisne kana duraa lakkisaa hin boonyu har'a jajjabinni jira. Hin boonyu yaafiraa. Tokko lama jedhee seenaa jaarrotaa lakkaa'ee bu'aa bayii Oromoon keessa taree har'a ga'e buusee baasee yaadee xiinxalee irra ga'e eega madda rakkoo qoree bira ga'e furmaanni isaana jedhee wooboon ka'e. Badeera utuu jedhanii qaata Finfinneen ba'e kibba kaaba baha lixa walakkeessa diina fuula kute. Eeyyen harqoota gabrummaa qolee kaasuuf nurraa yoo inni dhukaasee dhukkee kaasu diinarraa jettee miti ijaan argaa jirra. Mataa baafatteetti biiftuun keenya har'aa bara baay'ee gadaan sossobamnee warra gadaan beenneen gadda badhaafamne. Gadaa maqaan miti nutoo beekna hiikasaa qarabaan madeessanii arrabaan wal'aanuun hin taatu akka kaleessaa. Oromoo yoo mugatii qawwee dhumatu baasa kana sanaa dhiisnee woboo jabeessina woboo jabeessa.
keenya falliin jiru akkas taatu maleessa bineensa mana seenee ilmaan keenya nyaatu ari'ee nurraa baasuuf harqoota gabrummaa jaarraa oliif banne qolee nurraa kaasuufi takkittii lubbuusaa yoo baaten deebine jiruuf jireenya isaa mara sabaaf kennee goota qabsootti jiruutuu jaan agarru nummoo lubbuu caalaa qarshii mararfannaaree garuu akkas taana amma gannamummaa ganneerra utuu biyya qabnu biyya ormaatti hafneerra abadan kun hin ta'uu qabu gonkumaa garaa keenyatti hir'isnee wooboo tumsuun dirqama eeyyen dirqama beelaaf dheebuu danda'ee dhiiga isaasiif lolaasee lafee isaasiif bobeesse gudunfaa kee hiikkadhu sabbata keen jabeessi madoo isaa wal'aannatu injifannoodhaan galee saba nagaa haa gaafatu haa waaru nagaan biyyaa galatooma. Egaa amma kanatti aasuudhaan haasawa gabaabduu daqiiqaa 2 hin guunne haasawa qofa osoo hin taane ammoo dhaamsa waan ajaa'ibaa waan takkaasin biyya Jarman keessatti dhageettanii hin beekne harkaa isinii qabna jedhan hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Munishin. Kanaafuu obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabalii fi obbo Suleeman gara waltajjiitti isin affeerree jirra. Okay, galatooma. Egaa Munishin Frankfurtis taatan, Nurembergis taatan, Jarmanii keessaa magaalaa Oromoon keessa jiru kamuu wajjin xiiqii keessa seenuu barbaanne amma. Yookaan mo'attu yookaan isin mo'annaarra. Calbaasii miti beeki. Gargaarsa tumsa jenne. Kanaafuu waayillan koo as jiru Suleymaan, Qaasim, Sultaan an waan saa osoon hin dubbatin dura waan jettan yoo qabaattan Fatiyaanis jirti yaa dhiifama Fatiyaa dhiifama. Maal murteessinee woboodhaaf obboleewwan keenya jajjabeen lubbuu kennaa jiru. Silaa hundi keenya har'a asitti argamne mindaa baatii tokko osoo kennine gaarii ture. Sun nutti ulfaatu ture. Haa ta'u garuu jalqabbii fi akka Munishinitti hawaasa Munishin miti beeki. Waa hillan hiriyoonni waliin qabsoo Oromoo gaggeessinu akka Munishinitti jalqaba yuuroo 5,000 kenninaa. Yuuroo 5,000 jedhan. Oromoo takka ollaakaa. Hamilee naa kennaa uummata kana. Yuuroo 5,000. Yoommoo yuuroo 5,000f saantimii tokko magaalaan kennu yoo jiraate itti daballee 6,000 goona. Akkam nagaa jirtu Oromoo baga nagaa wal agarree amsi ani dabarfachuu barbaadu yeroo jaalala Abiyyiin maraanne keessatti yeroo Abiyyi sammuun wareersee gammachuudhaan waan adda addaa nutti agarsee jaalala isaatiin machoyne keessatti jaarmaloo abaaraa bee'an amma ifaan ifatti jaalmaroo ifama gaafachuu barbaada yeroo rakkoo kana keessatti osoo har'a jaalmaroon bosonatti nuun hafinii Oromoo salphannee turree jaalmarootu salphinna nu baase rabbii wajjini jaalmarraa jedhan woboodhaan galatoomi jennaan woboo jedhan jiraatinii dhiiroo har'a bakka kana dhaabannee akkanatti hamileedhaan dubbachuu hin dandeenyu wobotu hamileen itti godhee yeroo irra caalaan kenna harki 75 amma booda waraana nun barbaachisu woboo nun barbaachisu jedhetti qaroon sabaa hayyuun sabaa bosonatti hafee yoo Oromoo isinin barbaadinani daggala bosonaa bilisoomsa jedhe daggala bosonaa bira tareenullee bilisoomsu edaa galatoomii dhiifama guddaa nuu godhi dogonkorree jirraasitu abbaa haqaa turee jechuu barbaade woboodhaan ana qofaa miti namoonni akka kiyyaa woboo qeeqaa turtanii jirtanii hundi keessanuu dhiifama gaafadha ani gara kiyyaan dhiifama gaafadheen woboo jaalmaroo dhiifama guddaa naa godhin abbaan haqaa sii jechuu ni barbaade. Suleymaan baay'ee nu galatoomfadhaa gara waltajjiitti haamileen nuuf simadha. Eenyu nu tuffatee bahu.
Taa'i jettaniire? Taa'i jettaniire? Taa'i jettaniire teessuma natti akeeka? Akkatti taa'aa ture ana qofatu beeka. Hin taa'u maafan taa'a cufadhee balbala. Durumaa taa'uu kootu natti fide balaa. Nan qabinaa ganna dhiisaa finciluutu fala. Hin taa'u. Harka isaarraa dhugdee harka isaarraa nyaattee akkamitti taa'aree namni yartuun nyaarte. Yartutu na nyaare eeboon qabu seete. Dallaa kiyya dhiittee booroo natti seente. Kanatu na aarsee kurrifadhee iyya malee hin maraatte naan hin jedhinaa hin maraanne an biyya. Akkane boo qabu otoo beektee silaa yartuun na tuffattee har'a natti hin seentu hulaa. Otoo ijaan gartee boo kiyya dheeraa na tuffachuu miti silaa nattuun buttu nyaara. Intaa'u ganna dhiisaa intaa'u na ganna dhiisaa nan qabinaa biyyaa amman badduu baasamee reeboon kiyya jedhee bobookkisee geeraree dheekkama namni eeboo gaarii manaa qabu jama. Namni eeboo hin qabne afaan maalii qaba? Haala akkasii keessatti waan dubbatullee dhaba. Taa'i jettaniire? Akkamitti taa'u qaccee koo asii fachi sabboodhaa fi goona tuulamaa fi macci warri uumaan tolchee qabu seenaa guddoo warri koontoof daarimuu warri sikkoof mandoo yartuu na tuffattee diinqa kiyya jirtuun taa'i jettaniire humbanaa fiitu warri kamiseef baatii oromoonni walloo ciroo hamma dirreetti jamaana afran qalloo warri Awaash gamaa fantaallee karrayyuu imimmaan ija koo hin qoorre harrayyuu warri jaambachoo jiilleedhaa fi galaan aarii deddeebiidhaan na luqqee garaan taa'i jettaniire akkamitti taa'u qaayee ofii dhabanii jireenyuun mi'aawu ergan tuffatamee sodaattu fakkaadhe hin taa'u maafan taa'ee eeboo dheeraa baadhe. Namni akka koo golaa qabu eeboo dheeraa gaafa tuqama gadaa gaafa miidhama seeraa eeboo isaa qaratee qixxeeffachuun seera taa'i jettaniire. Utuma dubbannu tokko lama jennee na offolchaa jarana nagaa sin irraanfanne. Abboonni keenya akkasiin yeroo yaa'ee wal argu nagaa otoo wal hin gaafatin dhimma biraattuu hin darbu. Jaalala keessa isaa waliif ibsuu fedhee nagaa wal gaafata kunoo akkas jedhe. Ijoolleewwan kan kee akkam jajjabaatu wal argaan hundi befoggabbaa nyaatu. Ameessi kaloo deeddee nagaan baatee galtee. Guuttee rimaa fuutee ilmoo gaarii dhaltee jabbiinoo burraaqxeetti tolee boontee kaan hormaataaf taatee kaanoo geessee qottee ijoollee ollaa kee abbaa baluu tokko dheengaddammicheessiti mogolee isaan buuftee midhaan itti addeessiti jedhu hubatteetta amma wayyaa fi abbee garaana nyaata beektaa gaafa jarjareen darbee. Jedha yeroo wal argee tooraan eegalu haasaa maatii hanga waatiitti ollaa hanga biyyaatti nagaa walitti kaasaa sana booda waan garaa isaa hiikee walitti haasa. Anis hin irraanfanne qacceen tiyya martuu harka fuudhee yoo yaattam nagaa jirtu. Egaa dubbachuun ergan oolle tokko lama jedheen dubbadheen bu'a. Dhalachuunis ergan oolle ergan nama ta'ee dhaladhee dhugaa dubbadheen du'a. Waa'ee haala keenyaa isa oliif gadii ka'een waa jedhamee jecha lamaa sadii jechuu silaan ibsu waan garaa koo arii irraa yoon hir'iseef rafeen bulatarii
ila waliif qaluudhaanii miti waliif galuudhaan sammuun nama boqata. Kanaa caaluudhaaf boolla qote Oromoodhaaf midhaan qota. Argaa eega callise imimmaanaa yoo cobu yaraan yaraadhuma malee formuraa biraan qabu. Bakka cite dhiiga saba koo qalbeeffadhu. Ormuu wal jabeeffate atis wal jabeeffadhu. Egaa waa'ee saba keenyaa hin yaadin hin oolle hin yaadin hin bulle. Qalbiin isaan bira qaamaan fagaadhullee. Roorroon daangaa darbee godha hanga gubbaatti asiifachii wal waamee xiqqaa hanga guddaatti. Badii tokko malee gidirsee dararaa reeffa ilmaan Oromoo waraabuun sooraa jira. Qa'een taateen ta'aa jiru ijaan arguu miti dhaga'uttuun tolu. Ilma ija aadaa duratti gorra'anii qalu. Qa'een Oromoo danuun golgolaa'ee dukkanaa'ee jira jiruu waa'ummaa abdiinsaa dukkanaa'ee. Gariin arrummee ta'ee dagatee jireenyaaf ta'an boodaa lagaaf kutaadhaan foo'ee Oromoo gargar qooda. Seenaan bormaalnaan jedhaa irraa garaa muree gadda saba isaatiif boo'uudhaa baatullee kolfuun qabu ture. Yeroo sabni salphatee kabajaa namummaa dhabetti, yeroo lafa isaarra qotachuu dadhabetti, yeroo hayyuun sabaa danuun hidhaan gaadi'ametti, yeroo qa'ee horee qabu sabni yartuun buqqa'etti. Amma gaa sabichaa cimanii gargaaruun rafaa dammaqsanii mooraa qabsoo ijaaruun. Amma gaa maalan gochuu danda'a jedhanii of gaafachuun walitti dhufanii saba ofii cinaa cimanii dhaabbachuun. Xiiqiidhaa fi booreedhaan dirqama ofii ba'uun yoo nagaa amma gaa hamileef sagalee saba ofii ta'uun. Yaraas ta'u gaarii nuyi labataaf fakkeenyi. Yoomiif ree beekumsi yoomiif ree qabeenyi. Yeroo akkanaa kana ba'ee mul'achuu baannaan fogga baasaa nyaatu teettanitti yaannaan. Ba'aa ulfaataa kana kaasuuf sabicharraa dirqama guddaatu eeggama naaf sirraa. Akka ho'ee danfutti tuqadhaa harka harkaan. Akka ho'ee danfutti tuqadhaa harka harkaan. Yoo tuqatan malee hin danfu barakaan. Egaa roorroo fi gadadoon saba keessan gubu nan beeka akka isin waadee isin dhukkubu. Yaaddanii yaadattanii akka qalbii cabdan waa'ee saba keessaniif akka hirriba dhabdan. Sikikiif gadadoon saba keessan qorquu nan beeka haara galfii akka isin dhorku. Garuu qabsoo Oromootti hamilee haaraa horuuf rakkoo Oromoodhaa akka addunyaan baruuf hiriira adda addaa guyyarraa qopheessuun deeggarsa mallaqaatiin haalota mijeessuun isin Oromoonni biyya Jarmanii saba keessan faana akka isin turtanii akka isin jirtanii anuu quban qabaa natti himtanii. Garuu kadur caalaa jabeessinee yoona Oromoo bira dhaabbachuun cimsinee. Egaa waa'ee maala keenyaatu anaan sokke malee dubbii eeboo dheeraa sana hin goolamne ammallee. Namichi eeboo dheeraa mana isaatii qabu gaafa roorroof xiiqii waan malatu hin dhabu. Ittiin badduu baasa gaafa lola hamaa gaafa nagaa ta'es ittiin kabajama. Kanaafuu yaa biyyaa kanaafuu yaa sabaa adaammiin ollaa gamsaanii kolfitiin soba. Haa qaramu eboon akka lamuu hin doomnetti yartuttis mul'isaa akka lamuu hin goomnetti. Jecha keessatti dubbii qalbiin qalbifadhaa. Waanuma harkaa qabdan qabaa jabeeffadhaa. Namichi eboo dheeraa qabu mana keessaa waraanuu dadhabus ittiin sodaachisaa. Galatooma. shaggaa baadiyyaa akkana naasii battanii saahiba kiyya shaggaa baadiyyaa akkana naasii battanii haamilee laa kennaafi. Najaat Hamzaa dubbi himtuu waraana bilisummaa uummata Oromoo karaa toora iskaayipiitiin haasawa nuuf haa godhanii. Walitti qabamtanii dirmattanii waraana bilisummaa Oromoo ilmaan keessan kan
nuuf jecha bahee bilisummaa qabamu keessan takkaffaa akka Oromootti ofitti gammadaa lammaffaa akka uummatatti illee ofitti gammadaa nuti biraan ammoo galatoomaa isinii jenna. Sanitti aansuudhaan guyyaaleef torbaan as deeman kana waan akka ilmaan Oromootti bakka jirru hundaan nu barbaada. Sunis yeroo ammaan tanaa kana keessatti yoo duraan nuufillee walirraa qabaan akka nama dhuunfan hunda lafa kaayuudhaan fuula keenya gara gabrummaa tana xumuruu guduunfuu fi bilisummaa teenyaatti dhaammadha. Kana jechuun maal jechuu eeggattan karaa hojiitti waa dalaguutti fuulleeffatu waan kaleessa dabalatee arra dhaabbannee ammoo boru akka boruun keenya bareedu akka boruun keenya xumura nu fakkaatu ilma Oromoo tokkoon keenya maal godhutu narra jira jennee of barbaannee of keessa deebinee yaannee yeroo itti gumaacha san dhiyeessinuutis kalafarra jiru hundi keenya hagaraanaas jirrus wanni isin gaafannu wanni uummata Oromoo bal'aa guutuu gaafannus kanuma har'a ilmaan Oromoo ta'ee kan waraanni keenya as gahu dubbiin bilisummaa teenya as gahu itti gammachuu hin qabne ni jira jedhee akka inni ta'e barree jira jechuudha. Diina qofaatu kanatti gaddaa jira kanatti aaraa jiru diina qofa jechuudha. Haaluma kana keessatti akka hawaasaatti mariin hawaasaa idil addunyaa gaggeeffamuuf deema akka yaada gara guduunfatti jechuudha. Akkam taanaa osoo hin taane amma akkamitti biyya tana abiyyiin booda jiraachifna haala kan keessadha. Isinilleen asumaanuu nuuf qophaa'aa isiniin jenna. Kanaaf egaa tumsa waraana kanaati kanoo tokkoon keenya guyyaa tokko dhufnee waan guddaa gumaachinee deemurra amma booda ilmoon Oromoo hundi kan baatitti hangana deefratti murteessee diinagdee kana walitti qabuu dhaqabnaa maaliif yoo jettan ni beektan dubbii saffisaan deemaa jirti addunyaan sossootii yeroon isitu yeruma gabaabdutu hafee hanga kanatti ammoo waan qabnu hundaan beekumsaan qabeenyaan qabsoo tana xumuratti godhuu qabnan isiniin jaa dhaamsini ani jeneraal keenya gammachuu qaba hunda idil addunyaa warra jirtan Oromoota garanaas jiru tattaaffiin godhaa jiru kanatti waraanni gammachuu qaba itti jabaannee itti fufuu qabnan isiniin ja'a hedduu galatooma bilisummaan teenya haqa qabnaa rabbi hin nyaanne arra yeroo tanatti nu nyaattu sa'aan sa'a 11:55 daqiiqaa 5 bilisummaaf kan nu hafe akkasitti dhaamsi kiyya kadhumaa gabrummaa nurra ture akka wal shakkin akka ejjennoo teenya shakkin akka yeroo tokko nu taasisti san keessa haa baanu hundaa tokkoon keenya ofitti haa amannu walitti haa amannu haqa keenyatti illee dura gabrummaa itti goonu waan ta'eef saniif san qofa irratti akka fulleeffannu isin gaafadhaa. Akkuma waraana bitu dubbataa jiru kanatti akka intala Oromoo guyyaa kana arguuf manaamaa hawwaa turetti sa'a irra bakka kana geenyee tanaan duras osoo hin xumuramiin kan hafe jira waa'ee qabsoo keenyatti akkasuma nutti hin deebine haala saniin of qopheessinee mul'atu nurraa eegaman isiniin jaa waan gaggaarii walitti nu haa deebisu gabrummaan dhumataa jirti gammachuun wal agarree dachii teenya irratti ilmaan Oromoo hundi kabajanii afaaniin aadaadhaan eenyummaadhaan murteeffatee jiraatu dhufaaf jira galatoomaan isiniin jaagaa Oromiyaa xiqqarraayi xiqqoo boodee yoo rabbi jee meebii ogummaa naaf jiraadhaa hedduu isin jaalan. Waan jedhamu hunda obboloonni kiyya jedhaniiru waa tokko duwwaan isinii dabaluu barbaada. Obboloonni keenya biyya keessaa umuriin isaanii meeshaa baachuu otuu hin gahin gabrummaa jalatti biltsiginnaa jalatti hin bullu jedhanii meeshaa kaasanii lubbuu isaanii tokkittii qaban wareegummaaf kennanii jiru. Nuti warri biyya alaa jirru kun immoo akkanumaan bilisummaa hawwinu sana teenyee eeguuf faarsuu otoo hin taane waan dandeenyuun qofa osoo hin taane waan hin dandeenyellee ofirra keenyee bilisummaan uummanni Oromoo hawwu kun ofii keenyaas biyya ormaa teenyee hawwinu kun akka galma ga'uuf waan hundaan nuti waan arra ittiin jiraannu yookaan waggaa tokko ittiin jiraannu yaaduu otuu hin taane waan obboleenni keenya biyya keessaa osoo hin fedhin itti jiran sana galmaan ga'uudhaaf kan nuti gochuu dandeenyu qarshii kennuudha. Qarshiin kun yoo bilisummaa ittiin bituun hin danda'amate waan qabnu mana keessaa hunda laannee bilisummaan sun akka inni guyyaa 2-3 hin bulle gochuudha kan nurra jiru. Akkanumaan teenyee bilisummaa eegna yoo ta'e immoo gabrummaa sana dheeressaa deemuudha. Waa hedduu
obboloonni keenya isinii himaniiru waa hedduus argaa jirtu. Yeroo darbe uummanni miliyoonni 5 uummanni Tigraay goofandii tokko irratti wanta isaan baasan argitaniitu. Uummanni Oromoo bal'aan kun immoo waan inni itti jiru argaartu. Yoo dhuguma bilisummaa sana hin hawwitu ta'e quuqama qabdu ta'e waan amma biltsiginnaan gochaa jirtu kana hin jibbitu yoo ta'e waan kiisii keessan keessa jiru hundumaa urgufaati qabsoo kana deeggera. Galatooma. Akkuma reefu dhageettan kana gamtaan hawaasa Oromoo Jarmanii kuma tokko gamaachee jira. Wanni nuti gumaachinee fi ejjennoo keenya garsiisuu barbaanneeti. Gamtaan kuni hawaasota adda addaarraa walitti dhufnee booda Jamaal isinii hima akkaataa itti ijaaramnee hojii adda addaas hojjetaa jira. Fakkeenyaaf dhiyoo kana Spiegel magazin kitaaba irratti waa'ee Abiy Ahmed katabanii jiranii peejii 2-3 katabanii maqaa Oromoo bakka takkatti hin kaasne maqaa TPLF maqaa Oromoo Tigree maqaa adda addaa yaamanii Oromoo yaamne kuni shira fakkaata xalayaatti katabnee hatattamaan kuni amantummaa keessan isinirraa baay'ee shakkisiisa. Joornaalistii haqaa warra hojjetu miti jennee xalayaatti katabnee deebiillee nu deebisanii dhiifamaallee nu gaafatanii nuti ni beeknaa dheeraa nuuf katabanii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesamuu ni beeknaa Abiy Ahmed illee Oromoon akka fidee qarree fi qeerrollee ni beekna jedhanii Spiegel nuuf katabe hedduu gammannee jirra. Ka biraa immoo warri nafxanyoonni biyya Jarman jiran yeroo hundaa wagguu xalayaa kataban nuti diiyaaspooraa Itoophiyaa biyya Jarman jiraannu jedhanii kataban. Diiyaasporaan Itoophiyaa Jarman keessa jiru Oromoonis Itoophiyaadha. Nuti Oromoon Itoophiyaa keessatti ummata cinaan Oromoo garuu hagam takka tuffi nafxanyaan ani nafxanyaan jedhan irraan kaayanne ammallee taanaan so diinummaa isaanii amma dhiyuma kana kaleessuyyuu amma dhaga'uuf deemtanii nuti diiyaasporaan Itoophiyaa biyya Jarman jirru jedhanii linkii warra adda addatti ergan akka warra ministeera haajaa alatti akka Awurooppaa gamtaa Awurooppaatti erganii Abiy wajji jirra waraanni TDF fi ABO'n biyya diiguuf deeman jedhanii so linkii addunyaa facaasan. Kanaaf gamtaan kun amma fuulduraaf wagguu Oromoo dubbisuu barbaadan gamtaa kana dubbisuu danda'an. Even warri Tigreellee dhufanii amma okay maal hojjechaa jirtan eessarraa qunnamtii qabdan eenyuuf eenyu wal dubbistan wagguu jedhan akkas ija waliin babaasna jechuudha. Isaan hagam takka nama isaanii bakka hunda facaasanii abukaatoo fi qabaatanii nuti Oromoon biyya Jarman keessa jirru heddummina qabna emooshinii qabna jaalala qabna garuu hojiin hin jiru. Kanaaf isin hundi keessanii magaalaa jirtanitti ijaaramaatii gamtaa kanatti makama. Namni dhuunfaan makamuu hin danda'u dirqama nama ijaarame qofattu nu keessa seenuu danda'a. Kanaaf fakkeenyaaf akka Sikkoomandoo akka waldaa kiristaanaa nu keessa jira waldaa Islaam tokkummaa Islaamaatti nu keessa jira. Waldaalee Heessan in dhufaa jira. Heessan Berliin keessa jira. Waldaan dubartoota Berliin waldaan dubartoota Jarmanii nu keessa jira. Kanaaf ijaaramaati Minshin ijaaramaa jirra dhageennee jirra. Gaafa Disembarii 13 zuumii walgahiitu jira. Baay'ee gammannee jirra. Akkasumatti gara Heessanis deemuuf deemna. Heessanis walitti dhufaa jira. Gamtaatti ni makama akkasitti haa jabaannu. So nutillee amma ijaaramnee ganaa diqqaadha baatii 2-3 iyyuu amma geenne kuma takka gumaachinee jirra. Kuni ejjennoo nuti waboof qabnu waraanaaf qabnu garsiisuu fi galatooma isinitti dheeresse. Galatoomii addifatiya. Baga ola garri ummata keenna ta duraati gargaarsi kun gargaarsa yeroo biraatiin adda. Kuni gargaarsa yeroo wal simate ka imala gara Finfinneetti jedhu saniif gaaza nadaajii imala gara Finfinneetti gargaarsi irraa kun jechaadha. Yeroodhaan ka wal simate koreen qindeessituu hedduu galatooma. Gabiraa waa'ee gamtaan hawaasota Oromoo Jarmanii akkuma maqaa isaatti hawaasota hawaasni Oromoo maqaa Oromootiin ijaaramee bifa kamiinuu haa ta'u biyya kana keessa jiru walitti dhufeeti waan kana ka ijaarate. Waan kana rakkoo Oromoo gama agartee dippiloomaasiitiin ummata agartee faranjiitti ibsu tana booda durallee waa hedduu dalagamee jira. Waa hedduu dalaguuf deemnallee gamtaan kuni gargaarsa biyya kana keessatti bifa garagaraatiin godhamaa ture kana akka obboleeyyan keenya yeroo gara jahaatti waboof godhan kana yeroo takkatti
kagartee faantii isaa Barliin jiru Dusseldorf jiru Bundeslandii biyya Jarmanii isteeta hunda keessa yeroo takkatti waamicha isaa ka waliin gahuu danda'u humna guddaa kayoo taankii nu barbaachise taankii binnu kayoo misoomaaf taane baankii ittiin binnu humna guddaa tokko qabatee gadi bahee kana amma haganuma gabaabsinee isinitti beeksisuu fi tana booda yoo haalli mijaa'ee wal geennee waan isaa waan inni deemuun ka itti barattan ta'a. Hawaasni akkuma agartee kun ijaaramee dhufe warroonni tanaaf dura ijaaramtanii lafa jirtan kadhaamsi keessan nun dhaqqabinis isin bira geenna ka ijaaramuuf jirtanillee ijaaramtaniitti gara keennatti dhuftanii walumaa galatti gamtaan jechuun humna ititaa ka baay'inni keenna keessatti mul'atu ka gochi keenna ka sabboonummaan keenna keessatti mul'atu kana ta'eetti gadi bahee kana ammoo ka akkasitti jiraachisee dhugoomsu nu'u gamtaa hawaasa Oromoo Jarmaniitti kan makuma tokko gumaache tanuma nurraa jaaladhaa reefuu dhalannee lafaa kaanee hawaasa keenyatti of barsiisuu fi quuqama nutti jiru ibsachuuf akka gamtaatitti ulfaadhaa galatoomaa wanni haasaan silaa hedduudha yeroo tun jirre. Kanaati gamba seduutine ifannu raafagaate timbiriire. Kanaati gamba seduutine ifannu raafagaate timbiriire. Ekeraati yeenu naasise nuri faasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar facaase. Ekeraati yeenu naasise nuri faasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar facaase. Akkaataa babbaan qabne tiriitamne hanga yoomitti jiraannaa gabroomne. Akkaataa babbaan qabne tiriitamne hanga yoomitti jiraannaa gabroomne. Tokkummaan kaane hafuursine yoo firiirsine. Anko hunduun raafa yoo buulisofne. Tokkummaan kaane hafuursine yoo firiirsine. Anko hunduun raafa yoo buulisofne. Akkasigaa. Baay'ee qabaani tabiiftu turra dhaamsa koo gahiini Oromoo tamara. Muchuu baay'ee qabaa baha biiftu turra dhaamsa koo gahiini Oromoo tamara. As keessatti I think keessummaa tokkoon argaa Sooniyaa Paansaa herzlich willkommen nama takka Oromoo irraa dhaabbatee hin beeknedha mit deiner Familie. Jalqaba haala amma siyaasaan keenya keessa jiru siyaasaan Oromoo qabsoon Oromoo keessa jiru wal qabatee waggaa 3 dura lakki jarattii kana amanuun hin taatu warreen nu ajjeesaa bahan hayyoota keenya akka Jaalnadhii Gammadaa Guutamaa Hawaas nama hedduudha eebbisaa addunyaa lafarratti harkisaa ajjeesisaa bahanitti amaanaa kennuun hin taatu nuti bineensa waliinis ta'u ni qabsoofna malee araara waan jedhamu hin fudhannu warra jedhe jajjabee bosona jiranu please ol kahaati yeroo tokko harka dhahaa fi agalateeffannu marroo jennee agalateeffannu isaantu haqa qaba waan ta'eef akkuma isaan jedhan diinneen waggaa 27 qeerroof qarree hayyoota keenya taa galatooma taa qeerroof qarree hayyoota keenya kolaasaa bahan kaan ajjeesaa kaan hidhaa kaan biyyaa ari'aa bahan akkuma sila Muhammad Sheekaa dubbatetti gooftoolee keessan duraanirraa isin bilisoomsinee jirraa amma nu ceesisaa jedhamee amaanaan itti kennamnaan gooftaa biraa barbaaddatanii nafxanyaa jala galanii
hammeenya kanaan duraa caalaatti hammeenya dhageenyes arginee hin beenne yoom jalqabe wal yaadachiisuudhaaf namtichi amma muummicha ministeeraa ofiin jedhu kun Abiy Ahmed naannoo Amaaraa deemee sabboonummaan Oromoo saba guddaa xiqqeessee gaafa jedhu eegale. Achi booda qeerroof qarree jajjaboo yeroo isaan humnas yeroo qeerroof qarreen Jawaariin dabalatee warri biyya alaa gale hoggantoonni siyaasaa keenyaa ummataa wajjin mariitti jiranu sanatti isaan duubaan qeerroof qarree kamtu dhimma Oromoo irratti ciminaan hojjeta jedhanii ukkaamsisaa turan jechaadha. Abiy Ahmed waggaa tokko 2018 erga ce'umsi dhufe erga TPLF aangoo gadhiiftee booda waggaa tokko namoota jajjaboo keenya hiisisuu kaan yoo danda'ame maallaqaan bituu kaan immoo doorsisanii akka callisu taasisu irratti biizii turan. Achi booda waan tokko kan nuti yoomillee dagachuu hin dandeenye seenaa gurraacha waggaa 3 kana keessa galmaawe keessaa inni guddichi ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaati. Yoomillee hin dagannu Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeesee kan ajjeesisee mootummaa bilchiginnaati kana hin dagannu ummanni keenya kana jala sararee beekuu qaba. Ajjeechaa Amaanu'eel Wandimuu hin dagannaa amma isaan ittiin TPLF TDF dhufaa jirtii isin gabroomsuuf ammas isin kolaasuuf dhufaa jirtii nuun jedhan kana isaan kaleessa hidhamtoota qeerroo godinaa Oromiyaa hunda keessatti Harargee Baalee Wallagga Jimma iddoo hundatti hidhamtoota siyaasaa fuudhanii maal godhaa turan rashanaa turan dhiigni isaanii ammallee hin qorre kana dagannee isa kan inni isaan nu dorsiisuu barbaadan yakka isaanumti waggaa 27 ergamanii gochisiisaa baan mee rabbiif jedhaati Shimallis Abdiisaa hamilee maaliitiin waa'ee Nadhii Gammadaa haasa'uu danda'a hamilee maaliitiin adda bilisummaa Oromoo fi waboo ergamaa TPLF godhee inni waa'ee eebbisaa addunyaaf waa'ee Nadhii Gammadaa haasa'uu danda'a. Hanga kana nuti short memorii qabnaa eenyu kan Nadhii Gammadaa ukkaamsisee akka dhabamu taasise waboodhaa adda bilisummaa Oromootii miti OPDOdha warruma amma aangoorra jiru kana jechaadha. Kanaafuu haasaa hin dheeressu nuti yakka isaan dalagan yakka isaan waggaa 3 darban dalagan yakka sanaan dura jiru caalaatti keenya dhiigni keenya sana caalaatti danfaa jira. Kanaafuu OPDO'n bilchiginnaan aangoo sirraa ka'uu qabdi jajjabeen Finfinneetti dhihaatan dhuma ishee nu agarsiisuuf qabsoo jabaatti jiru. Nuti immoo dirqamni keenya biyya alaa teenyee haqa saba keenyaa dubbachuu jajjabee kana waboo gargaaru nuti waan sodaannu hin qabnu. TDF'n dhattee akka duraanii aangoo fudhattee OPDO haaraa uumte OPDO haaraa yoo uumtes kan OPDO ta'uuf jedhu isaani malee warra amma qabsoo ummata isaaniitii fi aarsaa kaffalaa jiru miti. Kana jalaa ba'uuf immoo karaa tokko qabna. Yoo nuti harka wal qabannee waboo gargaarre dhugaa dubbachuuf galatoomaa warri har'a asitti argamtan Oromoon addunyaarra jiru inni biyya keessa jiru qabeenya isaatiin beekumsa isaatiin inni immoo danda'u inni isaanitti jiru of kennuudhaan wabootti yoo dabalame TDF miti gaanfa Afrikaa irratti humni
ummata Oromoo jilbeenfachiisu tokkollee jiraachuu hin danda'u. Teessanii boohuu, teessanii sodaachuu, ammas hin shawwadamnaa, ammas hin gabroomnaa dhiisaati waboo gargaaraa. Waboo yoo gargaaree irra aanna. Egaa amma yoo rabbi jedhe bilisummaatti dhiyaannee jirra. Kunoo akka obbo Tasfaayeen akka gaariitti lafa kaa'ee warri federaalistii fi confederation humna federaalistii fi humna confederationii jedhanii walitti dhufan humnoonni 9 waan gaarii nu dhaggeessisanii jiru. Koreen sagantaa kana qindeessee galata guddaa qabaa. Humni qeerroo fi hawaasa baayern jedhanii yeroo dheeraa kunoo akkuma sila dhageenye marsaa 6 maallaqa walitti qabanii karaa transparent ta'een gamtaan asirratti dubbateera. Maallaqa sana iddoo saniin gahanii jiru. Gargaarsa keessan har'aallee achi ni qaqqabsiisu. Galatoomaa. Waboo gargaaruun alatti waan biraa yeroo ammaatti wanni nu biizii nu godhu jiraachuu danda'a jedhee hin amanu. Galatoomaa. Damsan margabu, dangan margabu, nobsisna fintane, desusna fintane, ronu hamate, nambaranantau, surren jilbarra dumte tabatu waranata. Sureen jilbarra dhumte tabbatu waraannata. Roke fitirte abbatu tattaffata. Yoo yartuu nama nyaarte maal saataan ilaalu nyaara dhoowwatu malee. Nakkasii lamuu nyaareetti biyyee nyaachisu malee. Yoo yartuu ra'aanani gaafa sodaatan malee. Handagamaa motobii bajjii baqaqsuu kooti. Shiba gantuun dadhabee qe'ee godaanuu kooti. Shirri yoom dhugaa mootee yoo aaroo wartee malee yoo xiqqoo turtee malee. Baye aluman jira dhugaa barbaachaan jira. Niinumaan tiksee malee kuulatoo asuufeen baddaa loon hin gaabbisu. Niinumaan rafee malee yaalammii tokkummaa dhabu nama raffisu. Alayyaan allayyumaa maaltu allayyaan urufa jedhe. Nalagaan alagumaa maaltu alagaadhaan fira jedhe. Obboorta ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee. Roorroon dinarraa dhufte maaltu nama dhoo abbaa dhoowwata malee maaloo. Masanga mala fambatu dalba bajaba tatata toko duelo kontawo walga gala fakata emole agarbatisa oromia maltu batisa Sanga ovajena Ovne pale sakariti Gustani bitata Kushaka ambuta garin Ya alama kawe Ta kola labanini ya Mare oduhe labana fawiya Ambo kesa lola Kata shakar gaye matani Abba misoduye Ilma
jiran badu makani burre agadidu osoma zerkodi zeridu yanda kono gijimada ma godu risitata yanda kono gijimada ma godu risitata Abo buba ya bada godare Sajita ya bada godare Abo buba ya bada godare Sajita ya bada godare Yanda kono gizimada Ma godu risitata Masanga mala fambatu talba faja fatata toko duwe toko ndawu walga kala fakata hemole agar bachisa oroliya manchu batisa Masanga mala fambatu talba faja fatata toko duwe toko ndawu walga kala fakata hemole agar bachisa oroliya manchu batisa Sanga ovajena ovne vale sagariti kunsani mitata kushata mami sagari ya ala magawe ta kola labani ya mare ode tabamba labani ya mare ode amboge sadola ana shakar gaye matani apani sodu imajiran madumani pure agati tu oso mazia materi Yanda korono gizimado ma godu risitata Yanda korono gizimado ma godu risitata Ambo buba ya bada godare Sajita ya bada godare Godar buba ya bada godare Sajita ya bada godare Agalera ya bada godare Sajita ya bada godare Walakara ya bada godare Sajita ya bada godare Arsi buba ya bada godare Sajita ya bada godare Wali zora ya bada godare Sajita ya bada godare Kamisera ya bada godare Sajita ya bada godare Abu buba ya bada godare Sajita ya bada godare Taralula ya bada godare Sajita ya bada godare Yanda korono gizimada ma godu risitata Yanda korono gizimada ma godu risitata Laptoro miyanu rupa jejeli fardaya batu Adisi nafuna nupa metai nalaga batu Orang si burena daluna orang saduna Jali si kupina buntu barana baredu bana
bareedu banae Ammaroni amuru maleseni Malaya batu jejeni Malaya batu Maroni nufalo nufaletai Nagaga batu metai Nagaga batu Gorom si murena datu Ana gorom satu nana Ana gorom satu nana Chalisi nubina buntu barona bareedu bana Barona bareedu bana Okanaje yagotaku Okanaje akachita mana kufati labani Okanale yagotaku Okanale akayartuna mo ofiti labani Otushi malali tani yota uribe awe bitani Otushi malali tani yota uribe awe bitani Otushi malali tani yota uribe Mala malena badu, azi malena babirana badu. Mala malena badu, maro malena babirana badu. Mala malena badu, maro malena babirana badu. Mala malena badu, maro malena babirana badu. Adu na maguba, ya waleko. Adu biya orma, ya waleko. Sila wadu banan, ya waleko. Yasu mana kuba, ya waleko. Adu na maguba, ya waleko. Adu biya orma, ya waleko. Sila wadu banan, ya waleko. Yasu mana kuba. Say Yadama Thomas ani Gondela babae Yadama Thomas Garana mabada Wandarbe yoga sani Garana mabada Wandarbe yoga sani Gondela babae Yadama Thomas ani Gondela babae Yadama Thomas ani Garana mabada Wandarbe yoga sani Garana mabada Wandarbe yoga sani Gondela babae Yadama Thomas ani Gondela babae Yadama Thomas Garana mabada Wandarbe yoga sani Garana mabada Wandarbe yoga sani Gondela babae Yadama Thomas ani Gondela
bahe yaada makoo maasan garaan nama bada waan talte yoo gaasanii garaan nama bada waan talte yoo gaasanii ija kolona maalo gaba gaba ya korkoro kolona maalo gaba gaba ya korkoro ija kolona maalo anu emonan sagale kolona maalo abasyo ataroro ija kolona maalo yani seni kolona maalo yani seni ija kolona maalo arage bufande kolona maalo na budu babu raseni ija kolona maalo yani seni kolona maalo yani seni ija kolona maalo arage bufande kolona maalo na budu babu raseni ija kolona maalo bona so kolona maalo bona kera ija kolona maalo nanu emona sagale kolona maalo abadu aseni Kuridu ya kaloso de damaso sawa magarsa sawa magarsa nu afgana do maleso de damaso maltu alamina madagarsa ambogu batana kesho de damaso orobela kula mahosisu shake manu magafisho de damaso ani jalamana amabotisu Wow,